raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Baga jala bultii ayyaana Kirismasiin isin ga'e. Har'a guyyaan muddee 24 bara 2014. Qophiin keenya duraa tibbanaadha. Tibbanaan sagantaa waggaa kana keessa dabarsaa turre keessaa tokkorra deebi'ee isin yaadachiisa. Mala jireenya keessatti immoo jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu ijaaruu fi dhugoomsuuf adeemsa keessa darbamee fi wantoota galmeeffame isin yaadachiifna. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Wadaajootii. Amma oduu har'aaf gara dhaabasaa jiraattin isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kanaaf qabnu sinitti himaan oduu kan sinitti himu dhaabasaa Waaqjiraati. Koomishiniin Poolisii Federaalaa aangoo heera federaalummaan kenname cabsuudhaan caasaa addaa ittiin uummata basaasu tolfachaa akka jiru gabaafame. Poolisiin Federaalaa tarsimoo baafateen caasaa mootummoota naannolee bira darbuun haga gandaatti mana marii dhaabuudhaaf sochiitti akka jiru maddi keenya gabaaseera. Akka keessa beeksonni ibsanitti tooftaan ammattiin dhiyaatamee jirus tajaajilli poolisii hawaasa hirmaachise diriirsuu kan jedhuuni. Tarsimoo kanarratti hundaa'uun sadarkaa federaalaarraa ka'uun haga gandaatti manni marii hundeeffamuuf jira. Akka amma karoorfamee jirutti manni marii poolisii federaalaa kun ministeera muummichaatiin kan hoogganamu ta'a. Naannoleetti immoo pirezidaantonni kan hoogganan yoo ta'u haga gandaatti gadi bu'ee hooggantoonni gandaa kan qindeessanidha jedhameera. Balaliisaan helikopterii humna qilleensaa Itoophiyaa shaakallii leenjii taasisaa ture Eertiraa qubachiisee sababa kanaan humni qilleensaa jeequma guddaa keessa seenee jira. Oduun ministirii ittisaa irraa nu ga'e akka ibsutti sababa helikoptera humna qilleensaa kanaatiin yeroo ammaa balaliisoti marti qorannoo keessa jiran. Ministeerichi ibsa kenneen helikopterichi jimaata darbe ganama keessaa sa'aatii 8:35tti wayita ta'u shaakallii leenjii idileerra ture. Helikopterri waraanaa kun qunnamtiin ala waan ta'eef raayyaa waraanaa hawaasi naannoo fi deeggartoonni kan ittiin jedhe barbaadaa turan jedhe. Haa ta'uti helikopterichi balaliisaa muummee teeknishaanaaf gargaaraasaa wajjin Eertiraa akka qubate taasifamee jedhe ibsisa. Mootummaan Eertiraa garuu waan kana irratti agayoonaatti ibsa kenneen qabu. Oduu wal qabatee nu ga'e akka ibsutti humnooti tikaa haadha warraa balaliisaa sanaa Bushooftuurraa qabanii qorachaa jiran manni isaas sakatta'ameeraa jedhu. Bara 2005 irraa kaasee paayilotoonni jajjaboon ilaalcha siyaasaa fi dhiibbaa sanyummaa biyyattii keessatti babal'atee dhiyeessuun biyyoota ollaatti harka kennachaa jiraachuun kan beekamu. Kanneen kanaan dura Jibutiitti harka kennatan 2 Itoophiyaatti waan deebifamaniif yeroo ammaa kana Jibutiirraa gara Eertiraatti qubachuun filatamaa dhufee jedhu xiinxaltoonni. Yuunivarsiitii Wallaggaa dameen Gimbii rakkoolee adda addaan hojii gaggeessuu hanqachuu keessa beektonni ibsan. Gabaasaan keenya Gimbiirraa akka ibsetti Yuunivarsiitii Wallaggaa bara 2010tti dameesaa Gimbiitti eegale. Yeroo sanatti bilookii barnootaa 5 mana barnootaa qophaa'ina Gimbiirraa qooddatee ture jedhama. Innaa sanatti manni barumsaa qophaa'ina Gimbii bara 2002 irraa eegale manneen yaalii waggoota 40 caalaniif tajaajilaa turanidha. Manni barumsichaa yeroo ammaa rakkoolee hedduun guutamee kan jiru yoo ta'u baruuf barsiisuu irrattis danqaan hedduu guutamee jira. Dhimmi kun akka furamuuf biiroon barnoota Oromiyaatti himamus deebiin callisuma ta'ee jedha gabaasaan keenya. Yuunivarsiitii Wallaggaa damee Gimbii wayita gaafatamus waajjira giddugaleessaa gaafadhaa jechuun deebii kenneera jedha. Oduun saatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaan nuu tura. Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte rafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa qonni hafeeti. Kan turgootee gootara kutu farda hiyyoomee tahee kadhatu
jiruu dadhabee hanqatee jiraachuu maatii facaasee alatti baqachuuf karaa nu beekne akka yaada ta'u dhumee galaansa dhabee waan nyaatu karaa nu beekne akka yaada ta'u dhumee galaansa dhabee waan nyaatu. Qophii tibbanaa. Raadiyoon Sagalee Oromoo erga jalqabee amma waggaa ta'uuf guyyoota to'afe. Uummata Oromoo sagalee dhabee tureef sagalee ta'uudhaafidha kan inni dhaabbatee ture. Qophiilee dhimmoota adda addaa irratti raadiyoon Sagalee Oromoo dabarsaa ture keessaa tokko qophii tibbanaati. Qophii tibbanaas waggaa darbe keessa kan inni dabarsaa ture keessaa tokko waa'ee kaartaa magaalaa Finfinnee fi naannoo isheef bahe irratti mormii Oromoonni kaasan irratti xiyyeeffannee qophii adda addaa dhiyeessaa turreera. Isa keessaa tokko isin dhageessifne irra deebine kan Dr. Gizaachoo Teessoo kan isaan waa'ee kaartaa magaalaa Finfinnee ilaalchisee qophii keenya bara xumuraa jirru keessatti kan isaan haasaa godhanii isin dhageessifneerru cuunfinee akka taanu kanatti isinii dhiyeessineerra maarree nu waliin tura. Otoo magaalli bal'atiin maalirratti bal'ataa hin jiru haalli qabatamaa lafarra jiru ilaalamuutu irra jira jechuudha. Guddinni suni otoo tokko miidhiin, otoo qabeenya naannoo miidhiin, otoo haala biyya sanaan hin miidhiin guddina magaalaa sana naannoon suni qabachuu danda'a waan jedhu deeggaree utubee wal jiraachisuu danda'u inni jedhu suni waliin ilaalamuutu irra jira jechuudha. Keessumaa akka aadaa fa'aa, akka amantii fa'aa, akka lafa itti namni amantii godhatu, akka seenaa naannoo sanaa, akka qabeenya naannoo sanaa, akka laga, akka bishaanii, akka tulluu waan akkasii kana ilaaleeti kuni hin ta'amuu hin baatamuu yeroo dheeraaf baachuu danda'amuu hin danda'u waan jedhu suni ilaalamuutu irra jira jechuudha. Mootummaan suni yoo dimokiraataa ta'e hawaasarraa ka'ee uummatarraa ka'ee qooda irraa fudhata jechuudha. Jalqabaa ka'eeti uummata mariisisee dantaa uummataa eegee dantaa naannoo sanaa eegeetu ta'uu qaba. Isa sana irratti uummannis mari'achuu qaba jechuudha. Jalqabaa kaasee uummanni quba qabaachuu qaba. Quba qabaachuu qaba qofa otoo hin ta'in akka abbaa guddinaa sanaatti akka haala biyya sanaatti abbaa ta'eetu uummanni sun dura dursee magaala sana abboomuu qaba jechuudha. Guddina sanas abboomuu qaba jechuudha. Ameerikaa hedduu jiraataniisin naannoo Daalaas isoo fudhanne Waashingtan DC isoo fudhanne wayita magaalonni gurguddoo kun guddatanii magaalota xixiqqoo isaan ollaa jiru dirqama magaalota xixiqqoo sun isaanitti hidhatanii guddatuu qabu moo magaalota xixiqqoo ollaa sana jiran uf danda'anii kophaatti bulchiisa mataa isaanii qabaatanii waan isaaniif barbaachisu ijaarsa karaa daandii mana barumsaa fayyaa bishaan hundumaa uf danda'anii qabu moo magaaluma Daalaas jalatti yookaan Waashingtan DC jalattidha magaalonni ollaa sana jiru kan isaan guddatan akka muuxannootti. Akka muuxannootti achi han jiru magaalli tokko jiraannan magaalli tokko magaalaa tokko irratti qottisuu hin danda'u magaalli tokko magaala tokko irraa bulchiisa fudhachuu hin danda'u. Magaalli tokko bulchiisa mataasaa qaba magaalli biraas bulchiisa mataasaa qaba. Garuu bakka adda addaatti walirraa ergifachuu danda'u. Fakkeenyaaf magaalli tokko yoo tajaajila bishaaniin qabu ta'e aan tokko irraa kiraayeffatee horii kaffalee fi irraa liqeeffachuu danda'a. Tajaajila eegumsa abiddaa fa'aa waan akkasii kana walirraa liqeeffachuu danda'u irraa kan hafe tokko tokko bulchee tokko tokko irraa lafa fudhatee tokko tokko irraa bulchiisa adda addaa advaanteejii irraa fudhatu jechuudha. Mee amma magaalaa muuxannoo keessa magaalaa Finfinnee keessatti haa deebinu. Haa bal'attu jedhamee karoorri kan jiru yookaan wixineen kan jiru yookaan seerri bulchiinsa magaalaa Finfinnee lafa Oromoo naannoo Finfinnee jiru sana itti babal'isanii qabachuudhaaf karoorri isaa yookaan seerri isaa maal fakkaata ture bara isin bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessa turtan Dr. Seerri kana jedhee taa'ee jiru beektaa amma siraa otoo ta'e manni murtii jalqabaa kaasee hamma gararraatti jiraatee maaster pilaaniin tokko qophaa'uun maaster pilaanii sana enforcii godhu mirgi dhala namaa yoo tuqame mirgi abbaa qabeenyaa yoo tuqame bakkatti deemee iyyatee bakkatti deemee mirga isaa kabachiifatu tokko hin jiru. Kanarraa kanafis ekspertii tokko qofaatu murteessa ture. Namni yoo maandisiin tokko jiraate lakki kun sigaa siin jedhe sigaa siin jedhaa fudhattee deemta jechuudha. Yoo kun hankeeti jedhe hankee ta'aa jechuudha. Lafuma qotee bulaa Oromoo tokko bulchaa gandaallee gaafatan jechuudha. Kan immoo daangaa malee dhumsa. Hin
gaafatanii argiteen qotee bulaan hundumtiyyuu akka abbaa qabeenyaatti lakkaa'amu akka nama innillee lafni qotisaa suni lafa qotisaa ta'e magaala keessa jiraachuu akka danda'u maaster pilaanii biyya biraa yoo ilaalle akka jirutti magaala keessa ta'uun haala jireenyaa sana haala duraan jiru sana kabajanii magaalallee gochuu danda'u turan. Waan akkasii kun waan hedduutu hin kabajamu achi keessatti waan hedduutu hin yaadamu. Amma kan yaadattan badiin hawaasummaa dinagdee naannoo irra gaheera jettanii yaadattan jira Finfinneen yoggaa babal'attu barma sanallee jechuudha. Inni tokkoffaan aadaan Oromoo badaa deemuusaa afaan Oromoo achirraa naannoo sanarraa amantiin Oromoo seenaa qabeeyyiin lafa Oromoo suni gosni Oromoo achirraa buqqa'anii gara biraatti deemanii yookaan bakka isaan bu'an akka hin beekamnetti baduunsaa kana hundinuu inuma beeka. Lammaffaa magaala sanarraa dhangala'aan warshaarraa mana fincaaniirraa xuriin magaalarraa bahu naannoo sana baay'ee summeessa. Keessuma bishaan lolaan magaalarraa ka'ee gara baadiyyaatti deemu summii adda addaa baateetu deema. Zayitii kana qalamii waanallee kana qalama ittiin mana dibanii waanallee jedhanii kan makiinaa kan garaajii kan adda addaa kan warshaallee adda addaa irraa bahu xuriin suni dhiqaan suni dhangala'aan sun lolaa akkasii fudhateetu deemaa jechuudha. Karaa biraa magaalli gaafa guddatu lafni asfaaltii ta'uu fi lafni konkiriitii ta'uu waan baay'achaa deemuu fi lafni magaalaan manni irratti ijaaramu lafa isa manni irratti ijaaramne caalaa waan deemuu fi lafni suni bishaan sana gadi liqimsu bokkaan yeroo bate hundinuu gara lolaatti ta'eeti lolaan suni dhiqee uummata gadi karaa gadii jiru karaa laga sana uummata keenya summeessaa jechuudha. Yeroo yeroodhaan bal'achaa deemu suni qabeenya lafa qotisa Oromiyaarraa dhiphisaa deema jechuudha. Suni afaan Ingiliishiitiin prime land lafa jedhamu sana balleessaa deema jechuudha. Lafa qotisaaf ta'u lafa gaarii, bosona gaarii, bishaan gaarii, tulluu gaariitu badaa deema jechuudha. Kanuma caalaayyuu immoo qotee bulaan keenyi waa buqqa'u afaansaa, aadaansaa, eenyummaansaa buqqa'aa deemaa jechuudha. Suni lafa Oromiyaa dhiphisaa deema. Karaa biraa akka amma mootummaan kun hojjechaa jirutti Finfinneen akka bulchiisa tokkooti akka federaalii isteetii tokkooti jechuudha. Daangaa federaala isteetii tokko keessatti yoo dhuguma federaal arreenjimentiin jiraate daangaa Oromiyaa keessatti daangaa biraa banuun yakka biraadha. Innis dhiibbaa hamaa godheera jedhetaniin yaadaa namni keenya kana hin hubata waan inni ta'aa jiru jechuudha. Akka hin taanetti magaalli guddata. Akka hin taanetti gaafa guddatu lafatti qabduun qabu. Arbaan ispiraawud jechuun bargaanfatanii akka nama jibbisiisutti ciisu jechuudha. Faca'anii ciisu jechuudha. Magaalli akka nama jibbisiisutti faca'eeti baadiyyaa kana fudhata jechuudha. Akka kanatti yoo magaalli kun guddata ta'e lafatti qabamuu hin qabu. Daangaayyuu hin qabu. Daangaa as ga'ee dhaabbata lafni jedhamu jechuudha. Daangaa inni isaan irratti maaster pilaanii sana keessatti qindeessanii qabataniiru. Lafa sagantaa irratti kaawwataniiru. Baay'ee nama sodaachisa. Naannoon tuulamni irra jiru hundumtisaa waan magaalli sun liqimsuuf karoorfataniiru godhaniitu baafataniiru. Sun immoo badii guddaa fida jedhanii yaada. Kaartaa sana argattanii jiraattanii magaalli Finfinnee mootummaan amma nan guddisa jedhe sana aanaa kamtu jala galuuf deema laata? Akka isaan dabalatanitti Akaakii, Baraaf, Burraayuu, Muloo, Sabbataawaas, Sulultaa, Walmaraa, Finfinnee qabatee jechuudha. Booraa, Liiban Cuqqaalaa, Loomee, Gimbichuu, Adaamaa, Adaa, Doddota, Alaltuu, Jidda, Ejeree, Illuu, Tolee kan jedhan kanadha gara 20. Maal agarsiisa kun Finfinnee amma kanatti bal'ate ta'e? Egaa amma kanatti yoo bal'ate maal agarsiisa uummanni asirra jiru kun tokkoffaa hin danda'a naannoon sun magaaluma sanayyuu baachuu hin danda'amuu hin danda'u isa jedhu hubachuutu isaan irra ture jechuudha. Ani waan hin jedhu hin danda'u. Karaa aadaa yoo fudhanne ilaalle aadaan sun jiraachuu hin danda'u magaalli sun akkasitti ta'e. Magaalli inni dhufu sun aadaa sana balleessuu dhufa taanaan magaala miti jechuudha. Waan uumfatee akka koloniitti nu qabachuu dhufu. Aadaa hambiraan nutti fida jechuudha. Aadaa isa jiru balleesse
aadaa biraa nutti fiduuf deema. Lafa inni qotisaaf qabate irraa haqame, lafa inni mana hoteela irratti ijaarratu, inni mana jireenyaa adda addaa haaraa irratti ijaarratu isaaf mirga kennaa deema. Mirga uummata keenya irraa buqqisaa deema. Kaartaa Oromiyaa sana yoo ilaalle irra ta'e Oromiyaan iddootti dhibboo bakki sun irratti bal'atee yoo magaalli kun dhufa ta'e Oromiyaa lamatti cabse. Sustainability miti wanni sun guddinni magaalaa achirra jiru. Yoo karaa rakkina maal qaba Oromiyaan yoo kaartaan suni akkama jedhamutti yoo hojiirra oole dhuguma bahaaf dhiyatti qoodama. Oromoon lamatti qoodamuun isa rakkina maal fidare? Rakkina guddaa fide. Rakkina inni fidu tokkoffaa tokkummaa sabaa sana, tokkummaa hawaasaa, walitti dhufeenya hawaasaa sana hin tuqa jechuudha. Qalbii nama keenya akka aadaa walitti dhufu, akka seenaan lafa seenaa sanaa tuqa jechuudha. Lammaffaa naannoo sana naannoo itti aadaan Oromoo adda addaa jiru. Naannoo suni akka Irreessaa, akka Gadaa, akka tulluun adda addaa keessa jirutti seenaa Oromoo qabate naannoo seenaa guddaan irra jiru. Gosi Oromoo, balballi Oromoo, burqaan Oromoo achirra jiru. Inni suni dhabamnaan Oromoon waan hedduu dhabe jechuudha. Badiinsa guddaa qabaa jechuudha. Magaalli Finfinnee, bulchiinsi Finfinnee galii adda addaa irraa argata. Oromoon yookaan bulchiinsi Oromiyaa waa tokko irraa argatee beeku. Summii irraa kanaf, lolaa hamaa irraa kanaf, lafni irraa gurguramuu irraa kanaf, uummanni irraa buqqa'uu irraa kanaf naannoo sanarraa galii arganneerru hin qabu. Inni lammaffaa garuu guddinni naannoo sanatti to'atamuu qaba. Guddinni magaalaa yoo akka inni hin guddanne, akka inni waa hundarra darbee balaansaa, bu'aasaa akka hin caalletti yoo to'atame malee guddinni mataansaa summii ta'uu danda'a. Guddinni mataansaa nu balleessuu danda'a jechuudha. Guddinni magaalaa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya har'aa kanumaan xumurreerra waan nu caqastaniif horaa bulaa an Dassuu Duulaati. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti al tokko kan isiniif dhiyaatu qophii mala jireenyaati. Qophii mala jireenyaa har'aa keessatti waa'ee raadiyoo sagalee Oromoo fi jaarmiyaa miidiyaa madda walaabuu irratti kan xiyyeeffate marii obbo Aliyyii wajjin goona. Obbo Aliyyii mee amma akkuma yaadannu jaarmiyaan kunis raadiyoon kunis hidda jalqabe waggaan tokko xumuramuuf jira. Yoona kana maal keessa turreeyyuu waggaa darbe achirraa yookaan? Kana qophii mara Finfinneetii ammajjii tokkotti sagantaa afaan Oromoo biyya keenya Oromiyaa fi biyya ollaatitti karaa shortweeviin dabarsina jennee qophii guddaa irra turre. Akkasuma intarviyu adda addaa godhu turre miidiyaa adda addaatitti akka VOA fa'aatti intarviyu na godhanii, reediyoo Minisootaa fa'aa irratti intarviyu na godhaniiti. Miidiyaan kun maaliif akka barbaachisu, maal akka hojjennu, akkamitti akka hojjennu ibsaa turre. Kanumarra turre achi ibsa sanniin keessaa kaataa galii itti burqisiifnu fakkeenyaaf yeroo akkanaa nama 190 nama Oromoo nama $100 waggaatti baasu addunyaa kanarraan dhabnu joornaalistii illee gara nama 13 akkana qabnaa turre listii keessaa sagantaan illee haga wayii qophaa'ee ture namni fedhii guddaa akka qabu wanda jedhaa turre jechuudha deeggardaa yeroo akkana. Mee maal fa'aatu ta'e dasi ammannaa hojiitti seenamuu karoorri lafa kaa'ameera waggaa tokko kunoo amma darbaa jira maal fa'a milkaa'e maal fa'aatu immoo milkoof? Sagantaan akka gaariitti milkaa'eeti waggaa guutuu utuu guyyaa tokko addaan hin kunne sagantaa qajeelumatti akka hin dabarsina jenne san biyyatti dabarsine biyya ollaatitti akkasuma biyya Ameerikaa fi Awurooppaa fi Awustiraaliyaa, Eeshiyaa kana keessatti illee karaa adda addaatiin namoonni nu dhaggeeffataa turani. Namni hedduun illee akka irraa gammade fiidbaakii arganneerra karaa sagantaatiin sagantaan akkuma gaarii deeme nama 190 Oromoo $100 baasu ammoo hin arganne. Nama gara 83 miseensa qabna jechuudha amma namni waan kana hin deeggara jedhe nama gara 83ti. Namni 100 olii ammoo dooneeshinii $20 irraa aga $150 namni 500 kennellee jira. Akkasuma warri nu gargaare nama 100 oliin ta'a. Karaa miseensaa nama 190 san waggaa tokko keessatti arganna kan jenne san argachuu hin dandeenye kunniin waan adda addaati hidhaa qabaachuu mala tokko nu'uu baaneeti waan hojjetaaru kana hulee maratti namootatti himuu dhabu namoonni gariin ammoo wanti nu hojjennu kun faayidaa
sila fiduu qaba jedhamee isaan bikkanii waan hin fide jedhanii bikkinillee ta'uu mala namni gariin ammoo miidiyaa yeroo jedhan namni martuu reediyoo kana jira jedhanii akka reediyoo kana callaa ta'e hin beekanii akka qajeela biyya darbu reediyoon kun waan hedduu isaa waan VOA fi sagalee bilisummaa Oromoo kan taane reediyoo intarneetii irraan darbu reediyoo kana callatu ture kunillee kanarraallee hubannoon dhabuun illee hin jira jechuun namni baay'een waan reediyoo hedduun jiru se'anii reediyoon ture kanumatu ture ka biyya darbu karaa koominikeeshinii illee rakkoo ture nuullee baaneeti maaliif miidiyaa Oromoo miidiyaa neetworkii waan ba'ee namni hedduun mirqaana hedduu waan qabuuf nu baaneeti waan madda wallaabu kana dhaadessuuf hin deemne maaliif yoo akkas goone kompitishinii nama wal loluuf yookiin ammoo wal saamuuf deemu tokko waan fakkaatuuf akkasitti waggaa guutuu nu baanee maarkeetiin goone dhiyooma kana Minisootaa fi Waashingtan DC callatti fandireezingii goone sanii achitti meelboorn asitti barbakii wayii qopheessine sanii achi baaneetu uummatatti kana godhaarraa san godhaarra hin jenne warra fedhii ofiitiin nu qunnamee miseensa ta'uu fi nu gargaaru kana alatti baanee uummatatti himne sunillee waan amma akka namni baay'een laaba kana kan seenne yookiin ammoo qoodaa hin kennine waan ittise keessa ta'uu tokko ta'uu mala jedhee. Mee amma nama 190 miseensa argachuu naa jedhamu maal jechuudha maalitti gootu nama 190? Wanti bikkine namni Oromoo ka ala jiru kuni lakkoofsi isaa hedduu xiqqaa piresentii tokkollee hin ta'u nama Oromoo ka biyya jiru. Namni piresentii tokko hin taane kuni namni kun nama hedduu gargaara. Fira hedduu keessaa ba'a akkuma argite maatii Oromoo kun nama hedduu nama 5 nama 20 fa'aa 15 fa'aa obboleeyyan qaba. Namni gariin kaampii fa'aatti obboleeyyan ofii gargaaraa biyyatti warra ofii gargaaraa achirratti jiruu biyya faranjii kan jiraachuu wal'aansa guddaa godhaa achirratti siyaasaa adda addaa gargaaraa hawaasa gargaaraa masgiida gargaaraa cheerchii gargaaraa. Hajaa isaa hedduu waan ta'eef jecha ummata Oromoo kana haga danda'ame ba'aa irraa xiqqeessu nu fedhiin kenna. Kanaaf doolara 100 yookiin ammoo seensii doolara hin ga'u seensii hagawee jechuun guyyatti yoo baasani itti ulfaattu miidiyaa kana gargaaruu fi doolara 100 waggaatti yoo baase namni tokko nama 190 nama doolara 100 baasu argi doolara 19,000 hin baasanii. Barreen gaddaa yeroo miidiyaa kana wadda jennu doolara 19,000 nama 190 doolara 100 yoo liqqamne ofirraa kafallaa. Kahafe ammoo warri amma duraan faawundarii taane haga namni nu eda'amee waan kana guutuuf waan akka telefoonaa, intarneetii, daataabeezii waan adda addaa waan barbaachisu kanneen kiisii kennaa baafnee itti hojjannaa amala jennee jalqabne namni 190 sun yookiin immoo doolara 100 namni baasuu qabu suni waan kana kafarii haa godhuuf maaliif waggaatti doolara 19,000 kafallaa turre jechuudha. Egaa akkas ta'e akkamitti rakkoo kana keessa baatarree? Akkuma jenne qara waa adda addaatiif baafna jenne ka isteeshinaallee namni gariin kiisii ofiitiillee itti eda'eetuma akkasitti kafalamaa jechuudha. Mee amma gama biraatiin reediyoon kun banamuun maa inni faayidaan inni argamsiise hawaasa keessatti jireenya akkasumas dhimma Oromoo keessatti maal argamsiiseera jettu? Akka ka warra biyyaa amma qajeelatti arginu waan isaan nuuf himanii alatti warra alaa kana yoo argitu keessattuu yeroo fincilli biyya keessa ka'eeti hiriira barattoonni Oromoo barani yeroo isaan hiriira irra jiran dhukaasa waliin miidiyaan kennan waraabee dabarsaa ture. Maaliif yeroo ijoollee Oromootti dhukaasani dhagama qawwee dhagamu sanni reediyoo irratti akka dhagamu godhuun akka namni rifannoon ka'eeti hiriira bahuufa gargaare. Hamilee namaa ala jiru kana kaasuu informationii direct bakka itti ta'amaa sanirraa fidanii gurra namaa geessuun kun akka namni onnatee magaalaa 30 gara 8 keessatti hiriira bahe namni Oromoo addunyaa kanarratti yeroo tokko waldhagee torbaan tokko keessatti waan sanirratti qooda guddaa kanan jenne gumaachee jechuun miidiyaan kun maaliif ulee adda addaarra laayifii waraabaa analysis kennaa waan ta'amu kanneen maaltu ta'amaa akkamitti ta'amaa yoo ka yaadattu taate akkuma hiriirri jalqabeen mootummaan maal godhuu barbaadu deemaa akkam ta'aa hiriirri kun akkam ta'aa eessa dhaabataa achiin booda maal godhaa jarri maal godhaa akkasitti haasaa turre waraabamee lafa jira waan hedduu akka informationii biyya keessaa gara alaa dhufu alaallee hiriira bahe kana deebisanii gara biyyaa akka deemu wal keessa informationii akka deemu hamilee uummata Oromoo akka ol kaase qooda guddaa kenneera. Achirratti ammoo hayyoota adda addaa, profeesaroota, doktoroota
Oromoo manguddoota Oromoo yeroo adda addaatiif fidanii akka waa'ee aadaa, waa'ee qaroomaa, waa'ee bulchiinsaa, waa'ee adda addaa kanneen akka reediyoo kanarratti namoonni dubbatan goone beekumsi namaa akka dabalu namoonni illee namootaan akka wal baratan gooneeti gumaacha guddaa gooneerra. Anaaf keessattuu laayifii akkasitti yeroo qawween biyya dhukaa'ee waan san qajeelatti yeroo gurra kiyyaan dhaga'u moor hamilee namaa kenneetu wanna jira jechuudha. Waan amma namarraa dhagaattuu miti waan qajeela gurra si seenu jechuudha achitti ameessu. Sanniiniin qooda guddaa kenneera miidiyaan. Ayyee isammaa egaa waggaa keessa dabarre kana irraa kaanee barnoota irraa argamee fi muuxannoo argame irraa ka'ee gara fuulduraatti maal gochuuf deema reediyoon kun? Baadhiin gaddaa yeroo waggaa lama barana kana hojjannaa bara itti aanee bara dhufu kana hojjanna jennee yeroo dubbannu tokko waan hin goona jenne keessaa tokko nu Oromoonni afaan Oromootiin walitti dubbachuun callaa wanti uduu diinagdee ta'e gaarii wal keessa dubbachuun kun ammoo yeroo dubbii wal keessa ooftu wanti kan kee addunyaa irratti beekamuu fi hiree isaa gabaabaa waan ta'uuf afaan biraa dhimma itti baanee wanti Oromoo kun addunyaa keessa akka beekamu rakkoo Oromoo ulee adda addaatti dhalatti biyya keessaa miti biyya ollaatiif ulee adda addaatti illee waan dhalatuuf afaan Ingiliffaa itti daachoo qabnaa. Akka rakkoo Oromoo kun afaan Ingiliffaatiin namoota adda addaa oofisa waajjira adda addaa kanneen akka interview godhaniiti rakkoo Oromootuun addunyaan akka dhageettu jennee Ingiliffa banuuf yaada qabna. Kanaaf sa'a ida'uu hin dandeenye sa'a duraan jiru afaan Oromoo irraa daqiiqaa 15 isarraa dhimma itti bahuun Ingiliffaa amma ji'a amma dhufu kanarraa amma ji'irraa Ingiliffa daqiiqaa 15 dabarsuuf deemna. Ingiliffi hin banama jechuun. Kabiraa warra armaan dura xalaatti babarreessine hawaasa gara 34 barreessine irraa addunyaa kanarra hawaasa Oromoo jechuun community isaan sanillee hordofuu deemna jechuun hawaasni xalaa kenna argateeti waa akkanaa goona jedhee nutti deebiin jiru hawaasni 34 kun jechuudha. Beeknu anaafati malaa waan uummanni barbaanne wayii dalagaa irra naf fakkaata. Deebii tokkichallee arganne jechuudha xalaa barreessine. Nu ga'ellee hin jenne xalaa barreessine ergine irra jechuun maali wanti hojjetaa jiru kun waa hawaasaati horii hawaasaatiin dalagamaa. Akka namoonni qooda irraa fudhatan akka gumaachan akka sagantaa kamiititu barbaachisa jennee hawaasa addunyaa kanatti xalayaa barreessinee turre deebii arganne jechuun sanniin illee hin hordofna. Kabiraa ammoo sagantaan armaan dura dabarsaa turre ka beekumsaa fi beekumsa uummata Oromootii dabaluu fi oduu amma deemaa dabarsu waggaa haaroftii yeroo dhufe waan adda addaa irraa hojjechuuf yaada qabna jechuudha. Waan amma kun waan amma responsibility accountability hawaasa keenya keessatti namoonni waa balleessaniit namni isaan gaafatu hin jiru ammallee deebaniituma balleessan namichuma kaleessa waa siin jedhetu ammallee deebeetu waan biraa siin jedhee ammallee horii sirraa guuruuf dhufa namni waa jedhuun hin jiru nama tokka'eet naannoo nama tokkootu arrabsaa amantii nama tokkoo arrabsaa kan namni isa gaafatu hin jiru leenjii godhu hin jiru warra jidduu deemutu jira wanti kunniin hawaasa keenya keessatti rakkoo adda addaa waa uumaruuf diqqoo akka karaa itti hojjennurraa diqqoo jijjiirreeti akka qarii deemnurraa diqqoo gara jidduu dhufnee diqqoo waan deemaru kan inni dhimneeti laaluuf kun ammoo more informationii biyya keessaa gara alaa deemsisuuf yaada qabna. Barri amma dhufaaru kun ammoo bara filmaata jedhanii biyya sanitti filmaata ta'aa fi waan biraa ta'aa illee meennu filmaata jedhanii garuu haalli kun rakkoo adda addaati waan adda addaa uumuu waan danda'uuf isallee hordofnee maaltu ta'aa fi akkamitti ta'aa fi uummanni Oromoo maal keessaa argataa maal miidhamuu danda'a ka jedhu uummata gurra deebineeti haala kanarratti illee hojjechuuf yaada qabna. Kun sagantaa keenya akkaataa hulee adda addaa siyaasaa jallaa sun taane diinagdee fayyaa waaquma amma dalagaa jiru kana babal'ifneeti hulee adda addaa tuttee gabaabsineeti akka kwaalitii isaa moor wanna jedhee daayivers akka ta'u irratti hojjechuuf yaadaarra. Kun namoonni nu eda'amaa deemaaranii namoota kanneen illee moor hojii babal'ifnee yoo itti kenne namoota waan hojjennu kanneen kwaalitii isaa ol butuu fi spiidii isaa ariifachiisuu hin malaa jedhee. Ayyee dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya saatiidhaan waan daangeffameef qophii keenya har'aa asumaan xumurraa obbo Aliyyee hojii jalqabdanitti milkaa walumaan nu haa milkoomnu jedha qophiin keenyas kanumaan xumurama galatooma. Fayyaate.